Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii baga nagaa jiraattanii alhamdulillahi an nagaha namoota kanneen qabattee dhufte jechuun keessanii noolaamu jalqaba irratti waan hin qabadhee dhufeef inshaallah galateeffannas ta'uu koomis ta'uu gammachuus ta'uu nama wajjin turaa isiniin jedha inshaallah gadhumaatti namoonni nama kana lamaan hin beekne jirtanii jalqaba irratti namni kun Nasroo Abbaa Hojii jedhama. Akkasuma haati manaa isaallee Ummu Ajab jedhamti. Isaan lachuun yuutuubara yookiin immoo nama sooshaal miidiyaa irra jiru jechuudha. Namoonni kunniin maalidha yoo jettan taate waan qabadhee dhufeef isinitti hima. An jalqaba irratti nama ajandaa godhachuu yookiin immoo namarraa haasa'us amala akkasii sanis hin qabu garuu waan tokko yoo miidhamte namni biraa dhufee akka miidhamu yoo hin barbaanne dhuguma namaaf hin yaadda yoo ta'e waan asiyaa namaa dhaamuun immoo waan kanarraa qusadhaa jechuun waanuma gaariidha waan jedhee qalbii ta'e keessa yaadeef namoota kana qabadhee isinii dhufe jechuudha. Keessatti iyyuu Nasroo Abbaa Hojii nama jedhamu kan namni kun maal si godhee maaliif qabattee dhuftee maal miidhamtee moo hin gammadde jechuun keessaniin oolamu. Namni kun nama hojiitii ni beektanii namni hundiniyyuu ni dhageeffattanii yookiin sooshaal miidiyaa kanarratti ni beektanii jedhee yaada. Jalqaba irratti namni kun gaafa dhufu yuutuuba jaartii isaa irratti kan inni beekamtii argate anis ka itti beeke achirratti dhugaa dubbachuuf kan hedduu hordofaa ture ammallee haasaa isaanii yeroo hunda dhageeffachuudhaaf hawwuu yookiin bakka yoo isaan viidiyoo gadhiisan gorsa ta'ee akkaataa hojiitiin hojjetamu Itoophiyaa keessatti hojii maal hojjedha jettee yookaan yaaddu taate akkanatti hojjedhu jedhanii waan nama gorsaniif bakka viidiyoo isaanii haga dhageeffadhuuf muddamaa inummaa yoo dhageeffadhe hedduu tokko qalbiin ta'e na gammaddee bakka abdii ofitti horaa jechuudha. Osuma akkanatti jiruu namni kun nama gaariidha. Haasaa isaas ni beektanii isis ni argitanii bakka nama hedduu tokko abdii namatti horuu fi akkasumallee nama hojii akkuma maqaa isaa kana nama hojii isaan nama fakkaatu jechuudha. Sababuma kanaan wal qabatee akkuma nama tokkootu hojii akkanaa jalqabee jira. Hojii akkas qabaa achi qabaa asii qabaa jennaaniin bakka dhuguma namni kun akkuma nama kamiitu nama amaanaa namaa bakkaan gahuu seeneeti. Nama sadii nuti nama sadii namni ijoollee hiriyoota kiyyaati. Akkas taanee achi booda nama kanarraan akkuma nama kamiitu meeshaa bitachuudhaaf ajajannee jechuudha. Yeroo meeshaa ajajannu kana jalqaba irratti meeshaan kun namni kun haasofni isaa akkuma isin argitanii namni hin beekne soo jiraattan dhaxxanii yuutuubara isaa Nasroo Abbaa Hojii jettanii laaluu hin dandeettan chaanaala isaa. Bakka dalagaan isaa akka namaan addaatitti kan inni haasa'u akkasumallee akka nama addatti amaanaa namaa eegee galmaan gahuu jechuudha akkaataan inni haasa'u. Inumaa bira taree namoota ijoollee Adaamaa keessa jiranii fi akkasumallee Shaashamannetti ijoollee meeshaa namaaf amaanaa bakkaan gahan qeeqaa ture. Akka waan ofii isaatii gatii gadaanaadhaan bituu namoonni sunniin gatiin isaan ittiin bitan addaa akkas jedhanii jedheetiin qeeqaa ture. Dhugaa rabbi guyyuma inni ijoollee nama saniin qeeqee osuma ilaaluyyuu keessa qalbii kiyyatiin natti hin tolle sababiin isaa namni hojjetu tokko nama hin qeequ. Namni hojii dhugaan hojjetu ofiis hin faarsu namas hin qeequ. Maa jennaan hojii ofii irratti xiyyeeffata waan ta'eef nama hin qeequ. Isaa aadaa wanti qalbii isaa keessa jiru yookiin kaayoon isaa kan inni ijoollee san qeeqaa turee fi nama kara ofiitti deeffachuudha. Gabaa jechuudha kara ofiitti deebisuudha kaayoon isaanii yeroo sanitti. Akkasitti akkuma nama kamiitu anillee bakka namoota gaariidha jenneeti. Meeshaa irraan ajajanne meeshaan nuti irraan ajajanne kun waan hadha kaleessa ofii dheengadda osoo hin taane meeshaa ji'oota baay'ee lakkoofsisee jiru meeshaan hiriyaa tiyya takka jechuudha mucayyoo takka ajajamee ka'ee akkasiin jettu osoo hin taane akka biraatitti bahee deebisee gurguradhee minaamina jedhee gurguradhee ka'ee akka biraasii hojjedha achi akkas bakka bu'aa bahee akkasii dhugaa dhiifama ishee sagalee addaan na jalaa cittee. Gabaabumatti ani wanni isin jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya namoota kanarraan meeshaa warra bitachuu barbaadanii anammaa isaa kiyyaan gabaabsaa tarii namni kun jijjiiramuu danda'a. Of qusadhaa jechuu barbaadeeti. Maaliif jennaan akkasii obboleeyyan kiyyaa wallaahi hedduu tokko of eeggadhaa. Maallaqa keessan
ittiin hojjetamee ka'ee meeshaan keessan hojjetamee akka isin jettanitti hin bahu akka fedhii isaatitti baha boodan gurguratee ka'ee wantoota baay'eedha jechoota baay'ee jira isiinis akkasuma haati manaa isaas dhaqanii yoo dubbisan wanti isin nama deebistu waanuma isaa wal fakkaatu san isarra dhaabachuu akkas ta'e hojii akkasii hojjeta jinniidha maaliidha akkasii deebii gahee hin argattan akka haati manaa takka abbaa manaa tokko bira dhaabattee deebii namaa deebistu yookiin immoo wanta gaarii namaaf deebistu isii biras hin jiru isiinis akkuma isaa wal fakkaatu haasa'uma isaa wal fakkaatu inni immoo yookiin an akkas ta'e yookiin an yoo takka 2 3 4 5 hin kaafne rakkoo keessa jira maal godhi bilbiltaa namaan jedha isiinis haasa'uun isii akkasuma alaa kulli haal namoota sagalee kiyya kana dhageettan yoo mataaf dhukkubsuu barbaaddan malee yoo maallaqa keessan namni itti fayyadamee yeroo fedhe isin haa deebisuu barbaaddan malee nama kanarraa of qusadhaa gara biraa deema ijoollee biraa irraan bitadhaa isiniin jedha dhugaa rabbii kun mudannoo narra gahee dhuma isaa maal ta'e warri jettan yeroo biraatti qabadheetiin isinii dhufa dhuma isaa maal si godhan warri kun maal si miidhanii yoo jettan taate qabadhee yeroo biraatti isinii dhufa asomatti isinirraa gabaabsaa irraa of qusadhaa hundi keessaniyyuu viidiyoo kana immoo sheerii walii godhaa akka ijoollee bira gahu namni viidiyoo kan sagalee kana dhageeffattan sheerii walii godhaati akka namni dhagahee nama kanarraa of qusatu nama tokko 2 yoo miidhan nama 3 yoo miidhan hin gaha kuni kanaan beeku garuu kan hin beekne meeqatu jiraachuu danda'a namni kun hojjechuu osoo hin taane maallaqa walii qabee ofii isaatii hojjeteeni maallaqa san namaa deebisu kaayoon isaa kana malee hojiin hojjetee inni galmaan gahee nama tokkodhaaf mul'isee ofii kiyyaa anis argee akkasitti onna jedhen jiru irraa qusadhaa isin jedha gabaabumatti inshallah rabbiin nama dhugaa rabbi nama fayyadamuuf deemu isinirraa haa qabu haqa keessa rabbi karaa maleedhaan isinirraa hin baasini silaa isiin nama gaarii turte osoo innis nama badaa ta'e isiin tun nama gaarii ta'uu qabdi turte sababii isaa biyya arabaa kana keessa turte ammas biyya arabaa keessa jirti jireenyi biyya arabaa maal akka ta'e hin beekti hagam mataan akka nama dhukkubu waan beektuuf silaa isiin nama addaa turte garuu isaan lachuu wal fakkaatu warroota walirra dhaabatanii fi warroota isiinis isaa irkoo taate innis isii irkoo godhatee akkasitti walii irkifatanii waan kaayeffatan san galmaan gahan alaa kulli haal homaallee isiniin jedhu qajeeluu dandeettanii inshaallah akka onneeti yana gubdan akka qalbiitti yana cabsitan rabbi isiniif haa kafalu waan biraa isiniin hin jedhu rabbiin waan isin hojjettan hundaayyuu isiniif haa kafalu